Ayyee kabajamtootaa fi daawwattoota maatiiwwan sabaaf tiyuuf bakka nagaan dhuftan jecha ammas deebi'ee dhufee jira. Kanaan dura kana isiniif dhiyeessine seenaa goota beekamaa fi jaallatamaa Jeneraal Waaqoo Guutuu kutaa tokkoffaa yoo ta'u amma kutaa lammaffaatiin walitti deemnee jirra. Qophii keenya hanga xumuraatti akka nu faana turtanis abdiin qabna. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun hin irraanfatina. Qabsoo kana keessatti gaheen dubartoota akka Aadde Haliimaa Hasan, Aadde Haalaa Kormee, Aadde Haliimaa Waaqoo Kormee fi kan kana fakkaatan qoonni isaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti gumaachan yoomuu hin irraanfatamu. Gootonni kunneen qawwee torba qabatanii diddaa gabrummaatiif bayan. Warri jalqaba isaan waliin bayan Kadir Waariyoo, Musaa Dooyyaa, Huseen Abdurrahmaan, Huseen Waaqoo Dhaddee, Adam Jiloo, Waaqoo Luugoo, Obaa Hindukkoo fa'a turan. Inni mootummaan Hayila Sillaasee uummata naannoo madda walaabuu irraan geessaa ture yeroo irraa yerootti hammaataa waan dhufeef uummanni Oromoo naannawa kanaa hoogganummaa Jeneraal Waaqootiin bara 1956 lolatti seene. Naannawa kana qubatu Arsii, Boorana, Gujii bara dheeraaf rakkina tokko malee naannawa kanatti uummata ollaa akka Somaalee wajjin nagayaan jiraataa akka turan seenaan guututti ni addeessa. Haa ta'u malee bulchaan mootummaa yeroo sanii uummata addaan fageessee sirna isaa bal'ifachuuf jecha ilmaan abbaa tokko addaan baasuun akka uummanni faallaa wal dura dhaabbatee wal fixuu fi wal dhangalaasu gochuu danda'ee jira. Booda uummanni naannawa madda walaabuu dameen Arsii lola deemaa jiru dhiibuun akka hin danda'amne hubachuun muraasa filoon Somaalee dhaqanii akka qawwee barbaadatan murteesse. Namoonni gaafa sana bara 1957 dalagaan kun itti kenname seenaa qabiyyee manguddoota Adam Jiloo, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Muhammad Rubee kan kana fakkaatan ta'uu seenaan ragaa bahan. Haala kanaan qawwee yeroof harka namootaa turte 80 walitti qabuun kalolli falmannaa mirga ofii itti fufu godhame. Humni gahaan hin jirretti qawwee guuramte keessaa 30 harkatti qabatanii qaanqee qabsoo qabduu fi bara dheeraaf osoo hin dhaamin ho'aa qabbanaawaa deemaa turtee fi jirtu qaroowwan of beektota qeerroo Oromoo harkaan gahuun qabsoo sabaa cimtee humna godhattee abdii bilisummaa sabaa taateen. Qabsoon gootonni kutattoonni kaasan osoo hin hifatin, osoo addaan hin citin yeroo tokko ho'aa qabbanaawaa ajjeesanii itti du'aa. Biyya ollaa Somaalee meeshaa waraana gargaarsa itti gaafataa. Gaaf osoo hin taane dhamaaf, garaaf osoo hin taane sabaaf lubbuu jijjiirama hin qabne kaffalaa turan. Gootonni akka Haaji Aliyyii Jaarsoo, Ismii Abbaa Washaa, Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a qawwee maqaa Doombir jedhamu 40 fi qawwee Toomisa jedhamu 2 qabatanii milkii wajjin gama biyya ofii qajeelan. Odeeffannoo argate waan tureef yeroo duraatiif lola godina Baalee aanaa Dalloo seenanii iddoo malkaa Amaanaa jedhamutti diina irraa loltuu 7 ajjeesan. Lola jalqabaa kanarratti diina cabsuudhaan injifannoon biyya seenan. Haalli kun uummata biratti gaaffii tokko malee simannaan fudhatamee waraanni babal'atee dargaggeessi baay'inaan hidhatee bira dhaabbachuu jalqabeem. Yeroo gabaabaa keessatti waraanni karaa sadi'iin Gendheer, Sidaamoo, Fuula Dalloo, Bidiree, Harannaa, Barbare, Raayyituu, Gurraa, Dhaamolee fi gandoota naannoo Riraa, Laajoo, Gadab, Karmaamida, Sheedam, Fanqal, Illaas, Fasasa, Wachoo, Simannaa, Machaamannaa fi kan kana fakkaatan keessatti ibiddi qabsoo qabate hammaannaan
Mattoon diddaa gabrummaa kumaatamaan lakkaaman yeroo gabaabduu keessatti burqanii qabsootti makamuun hamilee qabsoo Oromoo jajjabeessuu qofa osoo hin taane bu'aa yeroo kamiyyuu seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti irraanfatamuu hin dandeenye galmeessaniiru. Namoota waraana ganda gandatti qindeessaa turan keessaa muraasa Haji Hasan Xefoo, Haji Ahmad Qeerroo, Sheekh Jamaal Qombii, Haji Abdullaahi Abdii, Abdullaahi Huqqaa, Haji Nuuruu Abubakar, Haji Kadir Biiftuu, Haji Umar Alii fi kan kana fakkaatan maqaa eeruu ni danda'amam. Mootummaan Haayila Sillaasee haalli waraana kanaa to'annaa isaa keessaa bahaa jiraachuu hubachuudhaan gargaarsa waraana alarraa fakkeenyaaf Ingilizii, Israa'el kan kana fakkaatan irraa fudhatee xayyaaraa fi loltuu lafarraatiin duula guddaa godhee miidhaa seenaa keessatti hin dagatamne uummata Oromoo irraan geesse. Jeneraal Waaqoo fi jaalleewwan waliin bahan gootummaa isaanii diina dura dhaabbatanii agarsiisaniiru. 1956 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessatti manni qabsoo deemsifamaa jiru keessatti hirmaannaa ol aanaa warra qabu galata galchuuf sadarkaa kenne keessatti Waaqoo Guutuu jeneraalummaan muudeem. Jeneraal Waaqoo Guutuu goota seenaa boonsaa uummata isaatiif dalageen aangoo jeneraalummaan haala kanaan uummata Oromootiin muudamee jeneraala uummata Oromoo ta'uun seenaan ragaa baham. Lolli bara 1956 hoogganummaa jeneraal Waaqootiin jalqabe kun lola maqaa Baalee yookaan lola Dhombir jedhamuun kan beekamu yoo ta'u hanga 1962tti deemsifameera. Bara lola Dhombir kana keessatti magaalaa gurguddoo malee baadiyyaan Baalee na uummata kanaa jala galtee turte. Haayila Sillaaseen biyya abbaa qabdu irratti duula cimaa addaan hin cinne baneem. Gaaffiin mirga sabaa kan jeneraal Waaqoo fi hiriyoonni isaanii kaasan deebii isa dhumaa lubbuu maatii loonii qabeenya adda addaatii fi Oromoo asii maqaa biraa mootummaa Haayila Sillaasee biratti akka kennamuuf tahee warra daangaa hin qabne lola Sumaaleen lafa Itoophiyaa fudhachuuf nurratti bante malee lola Oromoonni sirna keenya balaaleffachuu irratti bananii miti jechuun lola sobaa biyya keessaa fi biyya alaatti facaasaa turan. Na waraanaa cimsatanii lubbuu Oromtoota hedduu kan mana hidhatti ajjeefame kan manni itti cufamee ibiddaan goome kumaan lakkaa'amam. Haa ta'u malee gocha diinaa kun harki caalaan uummata Oromoo qabsutti dabalamee akka hidhatee gootota kana wajjin diina ofirraa ittisu godhuu malee milee goototaa fi uummata isaan faana bahee waa takkallee cabsuu hin dandeenyeem. Mootummaan Haayila Sillaasee fincila uummata Baalee kana lola amantii fi naannoo fakkeessuudhaan Islaamni biyyaa bahee Sumaaleetti galuu hedha jedhee maqaa balleessaa tureem. Hanga tokko lolli kun milkaa'ee jiram. Gaadha lolli yookaan fincilli maaliif akka jalqabu yeroo hunda beekamaadham. Akkiitti jalqabi haalli yeroo san jiruu fi aanjaan irratti fincilame fincila uummataa akka ofii barbaadetti hiikee dhiyeessuu dandeessee jiram. Kabajamtootaa fi daawwattoota maatiiwwan chaanala keenyaa seenaa goota kanaa har'aaf asumatti dhaabnan hanga kutaa itti aanutti walitti deebinutti nagaatti isiniin